Yamadam qimamoochin viidiyoo kana dhaabbadhaa dhaggeeffadhaa hundi keessanuu jechuudha. Keessattuu warroonni haarawaa biyyarraa dhufaa jirtan jechuudha. Warroonni haarawaa akka biyyarraa dhuftanii bilbila qabattanii jechuudha. Dhaggeeffadhaa viidiyoo kana isin fayyada isiniin jechuu jaaladha. Mee viidiyoo tokko dhaggeeffannee walitti kan deebinu ta'a garma viidiyootitti isin dabarsa jechuudha. Ijoolleen keenya mana namaa keessa hojjettan adaraa rabbii of eeggannoo guddaa taasisaa. Gamana namaa mana keessa deemtanii waraabdanii sooshaal miidiyaa irratti gadi lakkisina. Nyaata isaan nyaatan waraabina, shinti beetii isaanii waraabina, manyitaa isaanii waraabina. Yoo isinitti man hin dhageessan follow like jettanii adaraa keessan lubbuu keessan hin dhabinaa jechuudha. Maaliif jennaan osoo ana ta'e hoo jedha namni gamanaa ofii sooshaal miidiyaa irratti akka ba'u hin barbaadu jechuudha. Keessumaa musliimoon waan akkanaa irratti qalbii hin beekan. Of eeggannoo guddaa taasisaa. Follow like dhufu mana isiniin bitu, jireenya keessan hin jijjiiru. Waan isinii godhu hin qabu jechuudha. Mucayyoon tokko kaleessa tikkeettiin citee fi biyya galte. Sababa maaliitiin raammoo wayii kan nyaatamu maqaa isaa. Egaa ka viidiyoo dhaggeeffannee jirra. Isa sooshaal miidiyaa irratti qaddaatee gallakkisa. Ijoolleen teenya baay'ee yeroo biyya ormaatii dhufnu gamoo mana arabaa guddaa kana yoo arginu bareedaa kana keessa yoo seennu baay'ee wanti nu ajaa'ibu hedduun isaanii jiraachuu danda'u jechuudha. Hunduma keenya immoo gola ormaa kana bareedaa kana yoo arginetti ol seenne mana bareedaan kun baay'ee tokko nutti bareedaa jechuudha. Keessa deemnee suuraa ka'uu iddoo garaagaraatiin gizee madaamii manaa baate zanaa jennee suuraa ka'uu akkasumallee yeroo madaamii manaa ba'an ijoolleen uffata madaamii uffatanii suuraa ka'atan hedduu sechantu jira jechuudha. Asumarraan viidiyoo kana immoo hanga dhumaa yoo dhaggeeffattan barumsa guddaa irraa argattu. Ashama harka fuunee kabajamtootaa fi hordoftoota daawwattoota waliin nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi haala jirtan isiniif haa baay'atu jecha anis obboleettiin keessan bakkaa fi haala lafaan jirutti waaqayyoof galannaa ga'uu nagaa fayyaa kootidha. Egaa ka viidiyoo narra isinii qabadhee dhufee viidiyoo baay'ee tokko na ajaa'ibedha jechuudha. Warroonni mana waleetiif haarawaa taatan like, share, subscribe gochuudhaan fi gara viidiyoon isin dabarsa jechuudha. Mana kanaaf immoo like, subscribe gochuun hin dagatiin isiniin jedha. Egaa ka akkas ture obboleettiin teenya takka sababuma ishiin mana madaamii keessa teechee suuraa babbareeduu kaateen akkasumallee mooyyoo mana madaamii keessatti viidiyoo mana madaamii waraabdee toora TikTok irratti sababa isheen maxxansiteef ilmi madaamii argee jechuudha. Ilmi madaamii argee odoo ishiitti hin himin erga dhuftee waggaa tokkodha. Odoo ishiitti hin himin osoo isheen hin beekin tikkeetii muranii galgaluma ka'e meeshaa kee qabadhu jedhanii dirree xiyyaaratti ishee darbanii harka duwwaa karoora ishee waggaa dheeraa waggaa ganaan hojjedha jettee yaaddee qullaatti ishee hambisanii yaada ishee duubatti ishee deebisanii faallessanii ishee gara biyyaatti galchanii jechuudha. Egaa ka ijoollee baay'een gizee gamoo gurguddaa mana madaamii keessatti gallu manni kun mana keenya nutti fakkaachuu danda'a. Golli ormaa kun nuti keessa kan jiraannu mana isaanii dhiquu, qulqulleessuu, hojjechuu akkasumas immoo wantoota bubbushaan babbareechuudha malee keessa deemnee suuraa ka'uu akka mana keenyaatti viidiyoo waraabnee Bosotuu kanaan jarri nuun jaalatan jechuudha. Asumarraan mudannoo ana mataa kun mudateen isinitti hima. Ani garuu yeroo baay'ee viidiyoo yeroo hojjedhu iddoo har'atti na argitan kanan jejjeeru jechuudha. Iddoon kun kutaa kiyyaadha. Kutaa kiyya kana keessaayyuu karra kana cufadhee tanan jechuudha kan viidiyoo dalagu karrumallee banaa hin godhu. Yoo barbaade immoo gizuma shakkiina keessa jiraatu immoo duuba kiyya kana viidiyoo manuma duuba kanaayyuu nan balleecha jechuudha. Sababbiin isaa guyyaa tokko yeroo sanii YouTube sa'aatiin hojjechaa jira, sa'aatirran jira jechuudha. Libi sa'aatii dheeraa irra turra. Gizee tokko yoonan viidiyoo badadhu ijoolleen isaanii tasan harkaa seenu jechuudha. Du'anii argin wulii dhufanii karra kiyya kana fa'aa bananii na wajjin seenu. Isaan edaasaa YouTube kiyya kanan argan. Ani garuu YouTube isaan hin beekan jedhee kana na dalagu jechuudha. Guyyaa tokko na yaamte jechuudha. Madaamiin tun na yaamteeti na gaafatte. Maalidha jedhee ishii gaafannaani YouTube hojjetta si argeen jira. Garuu ijoolleen too viidiyoo kee keessatti seentee jirti waan ta'eef kana anatu arge. Lammata waan akkana kana arge taanaan anaa miti osoo inni arge sin dhiisu. Kun yakka guddaadha nu biratti. Ani viidiyoo abbaa feete waraabiti gadhiise of akka feete godhe of gadhiise garuu mana kiyya akka hin waraabne. Yeroo boqonnaa keetii kutaa kee seentee waraabuu qabda malee mana kiyya bakka takka waraabdee miidiyaa irratti gadhiifta yoo ta'e wanta hin taane sitti dhufa jetteeti. Kanatti himte jechuudha dhugaa madaamiti. Guyyaa san baay'een rifadhe. Ani immoo of eeggannoodhaan dhugaa mana isaanii keessa taa'ee bakka takka taa'ee viidiyoo laayiviidha yoo guman
viidiyoo maa cufadheetuma sagalee qofaan haasa'uu wanta itti ba'u natti fakkaata ofiin amanuu jechuudha baay'inaan sodaadha maaliif manni kun mana ormaati ani wanti as keessa jiruuf kaayyoo mataa kootiidha kanaaf of eeggannoodhaan jechuudha beezawee ani yeroo baay'ee akka nama zanaa fataa jedhee babbareedee gara miidiyaa kanaatti illee hin ba'u uffatuma dalagaa ittiin dalaguun jechuudha asitti kan mul'adhu namoonni tokko tokko uffanni isaanii yoo bareeduu baate uffata madaami uffatanii akka waan uffata isaanii ta'e takka suuraattiin ka'uun akkasumallee viidiyootti waraabuun kan barbaadan jiru jechuudha. Uffanni madaami hiyyeessa hubata aadan qimcirama bareedinni nama bareedina kee ta'uu hin danda'u. Ati intala kaayyoo yoo taate kaayyoo yoo qabaatte wanta namaa uffattee yookaan mana namaa ijaartee sun ta'an akkana ta'een argama jettee of keessatti gaafa karoorsitee jettee hojii mataa keetii uummattee dalagattedha. Keessattuu ijoolleen TikTok irra ooltanii TikTok irratti waan mantaane odeessaa ooltan jechuudha. TikTokiin bu'aa tokkollee hin qabu jechuudha. Garuu YouTube jabaattanii yoo hojjettan borus hin fayyaduu danda'a jechuudha. Dhuguma kaayyoo yoo qabaattanii asumarraan illee waan mana baatanii beekuu qabdu mana namaa waraabdaniitu viidiyoodhaan aga fedhe isinitti yoo bareedeyyuu waraabira isinin jedhuun jaaladha yoo akka malee isinitti bareede immoo waraabaati iimeelii keessa ol kaawwadhaati akka yaadannootitti gaafa asii galtan ilaaluu dandeessu gaafa asii galtan immoo mana madaami ani dalagaa tureeti jettanii gaafa biyya keessan galtanii humtu isinitti dubbachuu dandeessan postotuu dandeessu jechuudha har'a galuu gora ormaa keessa teechanii mana namaa yoo postostan madaamin hin jaalattu jechuudha abbaa fedhu yoo ta'e odoo ana ta'e mana koosan mana kiyya icciitii mana koo gabana mana kooti namni tokko waraabee yoo gadi dhiise hin ayyamu jechuudha hin jaaladhu jechuudha akkasumatti ilaaluutu namarra jira jechuudha malee har'a madaamiin tun naal lultii yookaan madaamiin badduudha jennee fudhachuu hin dandeenyu jechuudha. Kanaaf amma obboleettiin teenya tun yookaan kaayyoo dheeraa qabaachuu dandeechi garuu hin galtan jenneeni ishin erga dhufte amata tokko qofaadha amata tokkotti osoo ishiin homaa hin beekin gara biyyaatitti tikkeettiin itti murame galte jechuudha. Kanaaf viidiyoo kanarratti hundi keessanuu of eeggannoo gurguddaatu isinirraa eegama yeroo viidiyoo waraabdan of eeggannoo wantoota sin duuba jiru laalladhaa kotonni illee yoo sin duuba jiraate kotota san of jalaa kakkaasaati saniin booda kaameraa keessaan badadhaa malee akkuma argitanitti mana namaa hin waraabinaa siniin jechuu jaaladha isaan gaafa argan hin jaalatanii sababa sinitti fiduu balaa sinitti fiduu rakkoodhaan sin gahuu danda'u immoo wantoonni xiqqoon kun isaan biratti wantuma xiqqoo guddisu jechuudha jarri wantoonni xiqqoon kun guddattee rakkoo sin hin beekne sinitti fiduu danda'a waan ta'eef kanaafuu kaayyoo manaas hin baaseef karoora manaas hin baaseef waan gola ormaa keessa hojjettaniif sirritti beekuu qabdu malee har'a manni kun natti bareede yookaan immoo manni madaami kun natti bareede jettanii oluma kaatanii mana namaa viidiyoo waraabdanii gadhiisuu hin qabdanii siniin jechuu jaaladha akkuma fedhallee isinitti bareede isaan atumti qofti ilaali akkasitti bareedetti yaa hafu malee uummata aboottiin gadi baasa jettee viidiyoo mana namaa hin waraabinaa siniin jechuu jaaladha keessattuu kaayyoodhaaf manaa baatanii eenyuunillee gola ormaa bareedina ormaa laaluuf miti jechuudha bareedina isaanii keessatti immoo wanta isaan balleechan yookaan xureessan jala deemne qulqulleessinee fi faayidaa baatiidhaan argannu santu nu fayyada malee bareeda manni isaanii nu hin fayyadu jechuudha nuti kan kaayyoo keenya ijjannoo keenya ta'u kan baatiidhaan argannu san qofaadha jechuudha gaafa keessaallee galle kan baatiidhaan argannu santu buru ijjannoo nu ta'uu danda'a hamilee nutti turee akka iddoo guddaa geenyu nu taasisa malee manni isaanii bareedaadha jennee umurii keenya guutuun bareedaa isaanii keessa jiraachuu hin dandeenyu jechuudha. Yeroo gabaabaa keessatti hojjennee yeroo gabaabaa keessatti dalagannee nullee gallee biyya keenyatti fataa jennee jiraachuu qabna jecha jedhu yaaduu qabna malee oluma kaanii wanta itti bareede tokko waraabuun qabnu siniin jechuu jaaladha. Asumarraan illee muudannoon obboleettiin keenya kun mudate baay'ee garaa nama nyaata dogongora xiqqishuudhaaf jecha karoora ishii waggaa dheeraa odoo ishiin hin beekin biyyatti darbatamte jechuudha. Ishiidhaafis barumsa ta'a. Ishiin deebitee biyya ormaa dhufuu hin dandeechi. Biyya dura keessaa galte kaansel godhu. Kaansel yoo godhan immoo biyya sanitti deebi'uu hin dandeechu. Beezawee Araboonni dogongora yoo namarratti argite zim jedhanii too sin galchan jedhu jechuudha. Akka lammata biyya kana keessa hin seenne paaspoortiin irratti sin jalaa rukuchiisu jechuudha. Gaafa paaspoortii irratti rukutame immoo biyya kana seenuu hin dandeechu jechuudha. Sirumaa garuu biyya biraa immoo deemuu ni dandeessa jechuudha. Akkasiidha.
aga waggaa 5 paaspoortii sun tajaajila fixatee paaspoortii haaraa baafattutti biyya kanatti deebi'uu hin dandeessu jechuudha dogongoraa yoo biyyatti siin galchan. Akkasii kabajamtoota kiyyaa viidiyoo kanarraa immoo waa barattu jedhee kanaan sinii qabe jechuudha. Hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti immoo turtiin keessan turtii gaarii haa ta'uuti. Asumarraan illee laayik, sheer, sabskiraayib gochuu hin daggatinaa jechuu jaaladha. Baay'ee